har'a barumsa ajaa'ibaa qabadhee isinii dhufee jira. Barumsa ajaa'ibaa. Dursa salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu warra amantaa biraa sabni koo Oromoo bakka jirtanitti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Isiniif jecha barumsa yoo madaamii keessan dubbisuu barbaadan nama kamiyyuu haajaa kamuu qabaatanii afaan arabaa barreessuu yoo dadhabdan jechuu afaanuma beeytanii barreessitanii afaan arabaatitti isiniif hiika. Fakkeenyaaf akkamitti ta'uu danda'a jechuun keessan hin oolu. Akkamitti ta'a jechuun keessan hin oolu. Fakkeenyaaf akkamitti fayyadamuu dandeessa yoo barbaadan isin sagalee qofaan dubbattanii madaamii keessanii immoo yoo inni namitti hajamsan nama arabifa beekusanii tekstii qofatu seenaaf jechuu barreeffama qofaan afaan arabiffaatiin sanuyyuu haala bas qubeen isaanii guutuudha akkana malaaletti arabiyaa kan beekutti jechuudha guutuudha. Mee akkamitti ta'uu danda'a jechuun keessan hin oolu. Akkam gootan isiniif fakkaate bakka kun jalqaba akka sagalee isin dhageessisa jechuudha. Jalqaba akka sagalee isin dhageessisaa bakka kanatti ani assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jedhee rikoordiin dhageessisuu didee akkuma an jedhe sanitti barreessa jechuudha. Isin illee yaala kun akkasumatti barraa jira jechuudha. Kun tekstii masaan qofa tekstii gootan isin eega. Amma immoo isin barreessuuf yoo hajamtan jechuudha madaamii teessanii barreessuu hajamtan kun barreeffama qofa isin afaan beeytaniin barreessitaniif jechuudha. كيف حالك مدانا جنو بقى كيف أرجع أنا تسيت كوبيدو كونكوري كيتي يديني فاقو تشوكابا كيف حالك مدا كونو أم يسيتو تدبل كونو غوتو بريسيجو كيف حالك مدا argitanii aappii kana akkamitti akka isin banattanii fi eessa akka isin buufattan ani immoo isin argisiisa. Akkamitti akka itti guuttattan isin argisiisan afaana bu'aa. Guutuu isaa immoo yuutuubii keessa argattu. Yuutuubii keessa seenatee subscribe godha. Yuutuubii kiyya immoo eessa argatta jettanii warri gaafattan fakkeenyaaf tiktookii bantanii gatooytanii hunda profaayilii kiyya jalatti hin argattan jechuudha. Bakka kanatti argattanii yuutuubii kiyyan argattan jechuudha. Namoonni immoo waan adda addaa gara biyyaa argachuu barbaadan hojiif jechuudha. Kun kool bakka kanatti yoo tuutan daayirektiidhaan bilbilli keessan irra bu'uu danda'a. Yuutuubiitti argisiiftu tana yoo gadi tuutan kun sirkaatu bisin geessa namni subscribe godhin subscribe gootu jechuudha. Eessa argattu aappii kanaa isin argisiisu fakkeenyaaf Play Store keessa seentu jechuudha. Ani dura waan buufadhee jiruuf jechuudha. Aappii kana keessatti kun asirratti barreessitan jechuudha. Namoonni Play Store hin beekne hin jiru na fakkaata. Kun seentanii egaa seentan booda sarchii bakka kana Microsoft tuutanii sarchii gootan Microsoft kun asitti sarchii gootan jechuudha. Egaa sarchii gootanii boodaan barbaachiftanii kun ani dura waan buufadhee qabuuf jechuudha. Achiin gabbuufattanii waan jiru hunda keessan hin guutan ani dura waan qabuuf gootanii egaa open gootan booda ani waan guutamee jiruuf irratti illee raayitii gootanii asitti illee raayitii gootanii ani dura waan buufadhee jiruufidha. Ammallee asirratti illee raayitii gootan waan isin dhibee jiraate allahu gootanii emailii isin gaafata. Emailii maqaa isaa qabdan san irratti gadi dhooftanii allahu gootan jechuudha. Yoo kana hundaan kan isin dhibu taate viidiyoo biraatti walitti deebina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itti fayyadamaadha waan gaariidha isiniin jedha. Yoo irra deebi'ee kan isin argisiisu ta'e yoo namoonni hin galiiniif akka tasaa yoo jiraatan jechuudha. Yoo namoonni isin hin galii yoo ta'e jiraate namoonni isin hin galii yoo jiraate kunoo fakkeenyaaf asirratti arabiffatti deebifna. Madaamii teessanii barreessuu barbaadan yoo fakkeenyaaf isii waamuu barbaadan jechuudha. Madaam jettanii kunoo sayyidatii jedhee barreessee jira kunoo. Akkami fakkeenyaaf madaamii jennaani mee madaamaa jennuuni. Shabakaa kiyyatu xiqqoo ta'eef shabakaa waliin deemaa wanti. Namoonni barreessuu barbaadan fakkeenyaaf si yaadachiisuuf jechuudha. Keef
translating jechuudha translating كيفك لا كيفك شفتم كيفك مدام كانت بريسة يجورا وانغاري لا تفيدا ما تقوى شبكة نركز